بكم ምሕረትከ አምላክ Kanaatiin booda fannoo sana yoo inni harkaatiin tuqu isa gubee jedha. Fannoo kana baatee miiltota qulqulloota garaa garaa saamee 60,000 kan qaqqaban madeessee 3,000 ajjeesee kaan isaanii booji'ee meeshaa waan qulqullootaa kana qabatee kaan gubee gara biyya Faares Baabiloonitti deebi'ee jedha. Yeroo kana waraanni kanarraatii kan hafan holqa keessatti bakkeewwan garaa garaatti seenanii kan dhokatan walitti qabamanii waggaa 14 booda bara 628 iyya isaanii fi rakkoo isaan gubbaa qaqqabe miidhaa isaanirra ga'e kana kiristaanota biyya Room hundumaa Hirqaal nama jedhamutti himanii jedha. Innis duuka bu'oota Kiristoosiin kan ajjeese umurii isaanii guutuu akka tsoomu waan jedheef akkamtu godhanii akkam godhu jedheenii nuti umurii kee qooddanneetu tsoomna jedhanii walii isaaniitii torbee tokko tokko qooddatanii jedha. Soomiin kun haala barbaachisuutiin tsoomaniiru. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo sanaa fi warra booji'aman kiristaanota hundumaa deebisuuf namicha Hirqaal jedhamuudhaaf waraana isaa qabatee Kiriyoos namicha jedhamu irratti ka'ee jedha. Kiriyoosin akka injifatuuf Hirqaalii fi kan ta'e fannoon bakka jiru baasee yommuu rakkatu fannoo sana yeroo awwaaluu fi luboonni fi daaqonoonni ajjeesisaa yommuu inni turetti foddaan ta'ee argeenii jedha. Yerusaalem irraatii kan booji'amte daa'ima xiqqoo tokko agarsiisanii baasanii uffata sana uffisiisanii mootummaa sana dhuunfatee gara Qosxinxiniyaatti deebi'e jedha. Warreen booji'aman hunduu bilisa akka ba'an kana yaaduun dabalata cubbuu irratti immoo mo'icha akka argataniidhaaf lola hafuuraa keessa keenya akka hin baay'anneef akka nuuf baay'atuudhaaf fannoo boojuurraa deebi'e nutis immoo boojuurraa deebinee uffannee Hirqaaliin akka mo'annu ka'umsa keenya diinota keenya irratti immoo humna akka argannuu fi akka isaan injifannu badii keenyaafis immoo mo'icha akka argannuudhaaf kaane humna hafuuraa nuuf kenni jechuudhaan soomaniiru jedha. Sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irratti soomii kana ida'anii kan isaan soomaniif sooma gooftaa yommuu soomamu waqtii kana irratti waan soomamuuf manni kiristaanaa keenyas kana faana akka soomamu hundeessiteetti yookiin immoo murteessiteetti jedha. Asirratti egaa yeroo sana namichi Hirqaal jedhamu uummata hundumaatiif subaayee qabatee yookiin immoo soomaaf sagada qabatee soomii kana soomsiseera. Har'as immoo manni kiristaanaa keenya kan isheen taasiste yaaduudhaan Waaqayyoon Hirqaaliidhaaf kan kenne diinota isaa irrattis mo'icha akka isa kaase nuufis immoo akka nuuf kennu kan ittiin gaafannu waan ta'eedhaaf torbee jalqabaa irratti Hirqaaliin idaanee kan nuti tsoomnuuf isa kanaatiifi jedha. Diinni keenya Daabiloos akka nu hin binne Daabiloos immoo isaaniin irratti kakaasee hojii kana akkuma irratti raawwate irratti akka raawwanneef tsoomii kana
ni soomnaa. Sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irratti idaanee sooma jalqabaa torbee jalqabaa ittiin soomnaa jedha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa Museenii kan jedhame kun. Museenii kan jedhame kun torbeen kun Musee kan itti jedhame immoo sababni isaa torbee kana keessa yeroo jalqabaatiif wixata afaan Eziliitiin kamaziibee Musee tsa'aatu amte iyyinti kan jedhu kun Museen magaalicha keessaa ba'uu isaatiin akkuma kana jedhe kan jedhu akkuma kanayyuu guyyaa kana jechuun wixata jalqabaa Museen akkuma jedhe seera ooriitii keessatti biyya lafaa irratti gaariidha jechuudhaan seenaa Musee waan gaafatuuf torbee Museenii jedhameetu raajonni guyyaa 40 halkan 40 keessumaa Museen guyyaa 40 halkan 40 akkuma inni soome sooma kanaaf immoo erga darbeen booda seera Museef raajii Musee sun raawwatamuu isaa kan ittiin yaadannuu fi gooftaan keenya akkuma Musee halkan 40 guyyaa 40 sooma kanaan soomuusaa kan itti yaadannu ta'uusaa hundumti keenya ilaaluun barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu sooma kana keessatti gaaffiiwwan hedduu garaagaraa ni ka'u. Gaaffiiwwan hedduu garaagaraa ni ka'u. Ni jalqabaan sooma guddaa maaliif jedhame? Moggaasni maqaawwan torbee kana keessatti argannu maaliif maqaa kanaatiin moggaafame? Kan jedhu inni biraan yeroo sooma kana soomnu immoo akkamitti soomuu qabna? Sa'aatii meeqaaf soomuu qabna? Yeroo soomaa immoo wantoonni nu barbaachisan maal fa'i? Isa jedhus immoo inni biraan sooma yeroo soomnu immoo maal faallee soomuu qabna kan jennu kan itti ilaalluu fi kan itti barru keessumaa namoonni soomaatiif ilaalcha yookiin immoo madaalli yookiin immoo maqaa isaan kennan maal fakkaata kan jedhus kan ittiin ilaalluu fi barnoota hedduu kan itti argannu keessumaa dhaabannee kan itti of madaallu maal akka fakkaatu akkamitti soomaa akka jiru sooma jechuun nyaata dhugaatii qofa dhiisoo otoo hin ta'in seerri soomaa ulaagaan soomaa maal akka ta'e kan itti barannuu fi kan itti of madaalle keessumaa immoo maal taasisnee soomuu qabna dhiifamaan illee soomuu akka qabnu jaalalaan illee soomuu akka qabnu sagadaatiin kadhannaatiin soomuu akka qabnu kanaa fi kanneen kana fakkaataniin sooma kana soomuu akka qabnuufidha. Maqaa sadiin kan mogga'e Museen guyyaa 40 akkuma soome gooftaan keenya guyyaa 40 soomeera. Soomuu isaatiin Museen gaara Siinaa ba'ee Waaqayyo irraa taabota kakuu fudhachuu isaa ittiin agarra. Gooftaan keenya guyyaa 40 halkan 40 immoo soomee Daabiloosin injifachuu isaa ittiin ni baranna. Keessumaatii immoo sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos maaliif jedhame? Sooma guddaa maaliif jedhame? Soomni xiqqaa fi guddaa qaba. Sooma kana immoo guddaa akka jedhamuudhaaf wanti isa taasise maalidha kan jedhu yaada garaagaraa gaaffii garaagaraa sooma kana keessatti kaasuu ni dandeenya. Yaada hamaarraati, cubbuurraati, haaloorraati qulqulloofne sooma kana ammumaa qabne qophoofne soomuun dirqama kiristaanummaa keenyaa waan ta'eetiif akkamitti soomuu qabna? Maal soomuu qabna? Maalirraa of deebisuu qabna kan jedhu kan itti barannu ta'uusaa ilaallee soomiin kun eegaleera. Egaa kan bara kanaa kan inni eegalu fuuldura keenya gaafa guyyaa 13 ni seena jechaadha. Torbee jalqabaa kana qophii goone kadhannaadhaaf qophoofne haala ittiin soomnuu fi sagadnu mijeeffanne haala ittiin soomuuf sagaduu qabnu haala mijeeffanne soomaaf qophaa'uun baay'isee barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een ilaalcha madaalli isaan soomiif kennan sooma jechuun sa'aatii darbanii sa'aatii eeganii ganama cidha dhiisanii guyyaa irratti laaqana nyaachuu laaqana dhiisanii tursiistuu ida'anii nyaachuu waan hin taaneedhaaf seera isaa fi heera isaa barree soomuun dirqama kiristaanummaa keenyaa. Egaa sooma kan ajaje gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa beekuu fi baruun barbaachisaadha. Inni biraan immoo yoo soomne yoo saganne
maal arganna kan jedhus immoo as keessatti ka'uu kan qabu, gaaffii ka'uu qabu faayidaa isaa fi miidhaa isaa. Yoo soomne maal arganna, yoo soomuu baanne immoo maaltu nutti hir'ata kan jedhu immoo as keessatti beeknee deemuun barbaachisaa ta'a. Egaa Waaqayyoon biyya keenya nagaa, walii keenyaaf jaalalaaf cimina nuuf haa kennu. Barnoonni keenya itti fufa. Miseensi haaraan chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Namoota hunduma bira immoo akka qaqqabuudhaaf sheerii, laayikii gochuudhaan chaanaalii kana barnoota afuurawaa garaagaraa akka irraa argattaniidhaaf isinis ga'ee keessan akkasin baatan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Soomni kun kan eebbaa, soomni kun kan nagaa, soomni kun kan jaalalaa, kan ittiin mootummaa sadhaal, kan ittiin daabiloosin injifan, kan ittiin eebba argan, kan ittiin walitti araaramnu Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Egaa abbooliin keenya akkuma isaan dubbatan haaloo qabatanii gara kadhannaa deemuu, qufaan qabamanii immoo gara hannaa deemuu nama hin baasu, Waaqayyo sin jaalatu jedhanii akkuma isaan nu barsiisan dhiifamaan, jaalalaatiin, tokkummaatiin, wal yaaduutiin, wal jajjabeessuutiin, wal cimsuutiin, wal gorsuutiin sooma kana soomuun barbaachisaa waan ta'eef isinis kanatti qophii gootanii nyaata dhugaatii caalaa sooma kanarratti qophii taatanii kadhachuudhaaf, sagaduudhaaf akka qophooftan Waaqayyoon isin haa gargaaru. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dheekkame Waaqa abboolee keenyaaf galanni, ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kan nu barsiiseef galanni, kan nu gorseef ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Nu haa turu. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.